Mobaayila isa ta'uu macaafa warri qabattan baafadhaate akka duwwaan dhufeen haawwatu macaafni mana jiru bilis macaafa mana jira taanaan baadhaa kottaa bara 2018 immoo bitachuudhaaf dhamaa warri hin qabne galanni waaqayyoof haa ta'u. Macaafi mana jiru taanaan rakkisaadha. Kanaaf bitaa mana kaa warri hin dubbisne bitadhaa mana kaa namni mana keessan gaafa dhufu naa dubbisine jettu waan ta'eef. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenya macaafi qulqulluun nagaa keenyani meeshaa waraanaa keenyadha. Kanaaf isiniin dubbisaa akka kana jedhaa sagalee waaqayyoo qormaanni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyoo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akkasin qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorma sana keessatti akkasin dandeessan godha. Karaa isin keessaa baatan isiniif kenna. Ana duukaa wal faana dubbisnu qormaanni jedhame namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyoo amanamaa waan ta'eef humna keessan gararraatti akkasin qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorma sana keessatti akkasin dandeessan hin godha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif kenna. Ameen. Sagalee kanaaf guddisaa ililchaame waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa kaleessa hiika qormaataa sadii duwwaan isinitti mee irraa gabaabsee manajuu qaama joojoteen sin qabsiisa. Qormaanni maali kan jedhu hiika qormaataa ilaalle karaa ittiin qulqullummaa waan tokko ilaalamudha jenne. Karaa ittiin qulqullummaa waan tokko ilaalan sirrii moo sirrii miti? Kuni hin fayyade moo hin fayyadu? Warqee moo sibiila? Jennee karaa ittiin waa ilaalludha jenne qormaati. Kiristaanummaan keenya akka maalitti qorama jedhe Phexros? Akka warqeetti qorama. Warqeen immoo maaliin qorama jedhe? Abiddaan ilaalama. Warqee moo sibiila jechuudhaaf abiddaan ilaalu. Waaqayyos Isaayaas immoo qorumsas akka biddaatiin si qoreera. Kan waaqayyoo qormaata akka biddaa kee si dhaabuuf geesse si balleessuun miti si qulleessuun malee. Tiree kaleessa akka waaqayyo nu qulleessuu barbaade. Waaqayyo nu bareechuu barbaade. Ameen. Haleluuyaa. Harmooliin beektu yeroo ro'oo raastan. Yeroo ro'oo raastan baaduu moo dhadhaatu gatii guddaa qaba? Harmoolii isa kamtu gatii guddaa baasamu? Dhadhaa mitiiree? Gatiin baaduuf gatiin dhadhaa tokko miti. Garuu maal keessa jira dhadhaan? Baaduu sana keessa jira. Dhadhaa argachuudhaan maal gochuudha jechuudha? Raasuudha, as darbachuudha, achi darbachuudha, olii gadi raasuudha. Jirmaan mukatti si buusee waaqayyo waa si keessaa baasuu barbaada. Ameen. Haleluuyaa. Argitanii salphaatti dhadhaan hin bahu. Olii kan rukutanii baasu bari. Maaliif olii kan na rukuta waaqayyo kan jechaa jirtu? Waaqayyo waa si keessaa baasuu barbaada. Eebba si keessa awwaalamee jiru, beekumsa si keessa awwaalamee jiru, dibata si keessa awwaalamee jiru, kennaa si keessa awwaalamee jiru, waaqayyo bakkeetti baasuu barbaada. Alootaaf akkatti nyaata taatu waaqayyo waan barbaaduuf jirmaan mukatti si buusaa jiramma. Galanni siif haa ta'u waaqayyo. Ameen. Qormaanni qulqullummaa waa tokkotti ittiin ilaalamaa jennee lammaffaa madaalii sadarkaa guddinaa jenne. Namni qorame malee guddachuu hin danda'u. Barattoonni qoramanii kutaa ittaanutti akkuma darban waaqayyo nama qoree ittaanutti nama dabarsa. Sadarkaa namaa dabala, guddina namaa dabala, eebba namaa dabala waaqayyo. Ameen. Namni qorumsa keessa jirtu gammadi eebbi kee ariifataa jira kan. Rakkina kee kan jirtan, dukkana kee kan jirtan, yaaddoo keessa kan jirtan, qoraattii gidduun jira kan jettan gammada eebbi keessa ariifataa jira. Gara eebbaatti miilli kee ariifataa jira. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo gaafa qormaata fidu sadarkaa guddinaa wajjin fida. Waaqayyo gaafa qormaata fidu eebba dabalataa wajjin fida. Waaqayyo gaafa qormaata fidu sadarkaa tokko iddoo tokkotti si buutu barbaade. Ameen. Haleluuyaa.
Waajjira tokkotti si dabarsuu barbaadeera Waaqayyooti. Qonna xinnoo tokkorraa gara maasii bal'aatti si baasuu barbaadeera Waaqayyo. Ameen haleluuyaa. Mandara xinnoo tokko guddaatti si baasuu waan barbaade Waaqayyo. Qormaata baay'ee sitti baay'isaa jira. Rakkina sitti baay'isaa jira. Waraansa sitti baay'isaa jira. Baga gammadde Waaqayyo iddoo bal'aa si argeera. Iddoo bal'aa si argeera. Galanni isaa haa ta'u. Qormaanni sadarkaa namaa dabala. Kan biraa sadaffaa jenneetu kaleessa finyootti Waaqayyo mana isaatti nu hambiseedha. Galanni isaa haa ta'u. Tu qormaanni jiru ta'ee waldaan dhufnu. Tu qormaanni jiru ta'ee hin kadhannu. Tu qormaanni jiru ta'ee wangeela lafaan kaafnu. Kanaaf Waaqayyo qormaata fidee kadhadhu nuun jedha. Rakkina fidee kadhadhu nuun jedha. Tsomaaf sagada galii nuun jedha. Ameen. Isa kaanirra dhukkuba nuu kaayee. Isa kaanirra hiyyummaa kaayee. Isa kaanitti balbala cufee mana kootti wal gahaa taa'aa nuun jedhe Waaqayyo. Waaqayyo lubbuu keenya barbaada. Inni miti Waaqayyo nu dhabuu hin barbaadu. Mee ofiin jedha Waaqayyo na dhabuu hin barbaaduudha. Waaqayyo na dhabuu hin barbaadu. Sii kennee si dhabuu hin barbaadu Waaqayyo. Fayyaa si laatee yoo itti fayyaa sanatti jiraachuu dadhabde dhukkuba fida. Dhukkuba si laatee gaafa itti gumgumtu immoo fayyaa si godha. Ameen haleluuyaa. Faarsaa Daawit 66 lakkoofsa 12 kenna. Akka namoonni mataa keenya irra deeman goote. Akka namoonni nutti geessan goote. Abiddaaf bishaan keessa dabarre. Garuu immoo bal'inatti nu baafteetta. Ameen. Ilaalaa Daawit waan jechaa jiru. Akka namoonni nutti qoosan goote. Akka namoonni nu abaaran goote. Akka namni mataa keenya irra ejjetu goote. Akka xinnaaf guddaan nutti mammaaku goote. Abidda kee nu baaftee gara bishaanitti. Bishaan qorraa kee nu baaftee gara abiddaatti. Abiddaaf bishaan gidduutti nu karkarsite. Utuma ta'uyyuu immoo dhumarratti ulfinatti nu baafte jedhe. Ameen. Waaqayyo gaafa sitti qoru abidda. Gaafa sitti ta'u bishaanitti si geesse. Si bisheeffata Waaqayyo. Ameen. Waaqayyo si bilcheeffata. Dhalootaaf si bilcheeffata. Biyyaaf si bilcheeffataa jira Waaqayyo. Galanni isaa haa ta'u. Kanaaf qormaanni finyoo Waaqayyooti. Injibbina. Qormaanni finyoo Waaqayyooti. Mana isaatti nu hambifate galata isaa. Kadhannaa obboloota kootti walii galee nama itti fufaa jira. Eenyutu nu qoraa jennee waa sadii qabannaa isa kanarra turuwan. Dhumarra waan bal'aan qaba waan ta'eef. Eenyutu nama qora yookaan eenyutu nu qora jennee Waaqayyo ofuma isaa nama qora. Eenyutu nu qora jennee Waaqayyo nama qora. Seera uumaa boqonnaa 22 Waaqayyo eenyuun qore jedha. 22 eenyuun qore Waaqayyo? Abrahaamiin Waaqayyo qoree ilaalaa. Waaqayyo harkaa fudhatee maseera isa godhee ilaale jalqaba. Duwwaa isa godhee ilaale Abrahaamiin Waaqayyo. Dhowwatee ilaale. Dhowwatee jennaan namichi al tokko duwwaa dogoggore. Dogoggora bara baraan hin sirroofne dogoggore. Innis maal godhe? Waaqayyo gaafa turu qaxxaamura eessa dhaqe? Gara Aggaar dhaqe. Fedha Waaqayyo hin turre. Garuu fedha haadha manaa guutuu jedheetu gara Aggaar dhaqe. Dogoggora Abrahaam hojjete suni amma har'aatti ni qabu. Bara baraanis ni qabu. Sababiin isaa sanyii abaaramaa tokko dhalate. Sanyii xiyya namatti darbataa oolu. Sanyii dhiiga dhangalaasaa oolu. Sanyii lubbuu kiristaanotaa ajjeesaa oolu tokko dhalate. Amma har'aattuu jarri kiristaana qalaa jiru. Dogoggora Abrahaam. Waaqayyo turee jennaan Abrahaam dalga sokke. Namni baay'een kan inni dalga sokku gaafa Waaqayyo turu. Gaafa Waaqayyo jalaa cal jedhu namni fala barbaadutti ka'a. Fallatti qofaa kee barbaaddattu falan ta'u. Abaarsa sii fida malee. Waa gargaaru Waaqayyo. Dhaggeeffataniittu Waaqayyo yeroo turu namni fala barbaada. Namni mana mortuu mana toshituu dhaquu barbaada. Mana qaalluu dhokatee dhaqa. Mana qorichaa dhokatee dhaqa namni. Innatti fidattee dhuftu abaarsa. Malee eebbami. Abrahaam karaa qaxxaamuraa dhaqee dhalan godhadha se'e. Dhala xiyya darbatu dhala eeboo namatti darbatu dhaqeetti godhate Abrahaam. Ismaa'eel amma har'aatti Araboonni sanyii isaati. Islaamonni sanyii isaati. Kiristaana kan qabee qalaa oolu har'a isaati. Sanyii warra Ismaa'eel. Argitanii eessaa dhufe yoo jettan kun Abrahaam Waaqayyoon eeguu dadhabuu isaati. Abrahaam
Gaafanni kana godhu lakkoofsa 17 boqonnaa 17 irra gaafa ga'u Waaqayyo akka jedhe Abrahaamiin dhaqee waggaa 13 booda Waaqayyo akka yaa Abrahaam jedhe Waaqayyo na bari jedheen wal barraa kottu yaa Abrahaam ani Elshaadaayidha jedhe. Ameen. Elshaadaay jechuun ani hundumaa nan danda'a. Yaa Abrahaam kaleessa nan beektu yoo ta'e wal barraa kottan Elshaadaayidha jedhe Waaqayyo. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo deddeebi. Abrahaam balleesseera. Abrahaam fuula Waaqayyoo dhiisee fuula nama deddeebi'aa jira. Kanaaf Waaqayyo Abrahaam ani Elshaadaayidha. Dhalati barbaadtuuf ani Elshaadaayidha. Eebbati barbaadaa jirtuuf ani Elshaadaayidha. Mee fuula namaa dhiisi fuula kootti kufi jedhe Waaqayyo. Siin jechaa jira Waaqayyo gata. Ameen. Waaqayyo Elshaadaayidha. Guddifadhaa sinii jedha Waaqayyo Elshaadaayidha jedha. Waaqayyo hin danda'a jedhame. Isa na rakkise kana jedhame Waaqayyo. Isa na dhiphisaa jiru kana jedhame. Waaqayyo hin danda'a jedhame. Waaqayyo Elshaadaayidha. Waaqayyo dhiiftanii qaxxaamura kan biraan barbaadina. Waaqayyo Elshaadaayidha. Ani Elshaadaayidha jedhe Waaqayyo. Sanyii kee nan baay'isa jedhe Waaqayyo. Akka cirracha galaana bukkee akka urjii Waaqa keessa an sanyii kee baay'isuu nan danda'a jedhe Waaqayyo. Argitanii Abrahaam duwwaa ilaala. Abrahaam duwwaatitti argama Abrahaamitti. Abrahaamitti zeerootu mul'ata. Waaqayyo Abrahaamii keessaa sanyii ilaala garuu. Dhagaa jirtu nama dulloomaa dadhabaa sana keessaa Waaqayyo sanyii guddaa ilaala. Iji Waaqayyo Abrahaam keessa qaxxaamuree anaaf siin ilaalaa ture gaafate. Ameen haleluuyaa. Israa'eloota akka cirrachaa baay'atan ilaalaa ture Waaqayyo Abrahaam keessa. Abrahaam gaafa laalu garuu duwwaa arga. Iji foonii duwwaa arga. Iji Waaqayyo si keessaa garuu dhaloota arga. Ameen jedhaa guddishaa. Iji kee duwwaa laalaa jira. Iji kee homaan argaa jiru. Waaqayyo garuu si keessa dabarsee dhaloota laalaa jira. Ameen haleluuyaa. Ati duwwaa laalta, harki kee duwwaa laalta, mana kee duwwaa laalta. Waaqayyo immoo si gara sitti isatti dhaloota baay'ee nyaachiftu ilaalaa jira. Siningil waan jechaa jiru. Waaqayyo si keessa waa ilaalaa jira. Ati duwwaa sitti argama. Waaqayyo garuu ija isaatiin fagootti si keessaa eebbadan argaa jira. Abrahaam duwwaa ilaala. Waaqayyo Abrahaam keessatti dhaloota ilaala. Kanaaf Waaqayyo Abrahaamiin dhala kennee bisanii barbaada. Ilaa Abrahaam fudhu kunoo dhala sii kenne. Bakka Isiyaaqiin dhudhungatee wajjin gammadee happy birthday jedhee utuu hin quufin Waaqayyo maal jedhe mamma? Mucicha naa fidi meedhe Waaqayyo. Maalan godha yaa Waaqayyo naa qadi. Tokkitti moo? Ishee waggaa amma kana eegee moo? Ijaan guutee nan gammadee mana koo too'ee jedhee ka'ee moo? Eeyyee fidii naa qadi. Galanni Waaqayyo uffatu. Waaqayyo kennes nama laala, fudhates nama laala. Ameen jedha. Waaqayyo sii kennes sii laala, si dhowwates sii laala. Hamma kee barbaada Waaqayyo kiiloo kee laaluu barbaada. Sii kenneetu si badhaasee akkati taatu laala Waaqayyo. Sirraa fudhatee duwwaa qullaa si godhee akkati taatu laala Waaqayyo. Balbala sii banee sii laala. Balbala sitti cufee sii laala Waaqayyo. Fayyaa sii laatee gaafa burraaqu sii laala Waaqayyo. Dhukkubsattee gaafa sireerra ciistu sii laala Waaqayyo. Waaqayyo nu ilaala. Ameen. Abrahaamiif kenne ilaala. Abrahaam gaafa inni gammadee kolfa duwwaa ta'u immoo deebi'ee Waaqayyo mee fidi gaa'ee. Mucicha immoo naa qaliga. Abrahaam mucaa fudhatee, haaduu fudhatee, qoraan fudhatee, abidda isaanii baatatanii gara Mooriyaatti qajeelan. Nama amantii. Ameen. Waaqumti amantii akkasii si mala. Hin mari'anne Saaraadha. Otuu amma haadha mucaatti haati mucaa ishii jedhu. Kanaaf haadha dhossee sokke. Mucaatti sinin ofiisaa qofa. Isa Waaqayyo jedhee dhagee bakka. Ameen. Sabbitaan mirgaa si tursuun dhageen isa Waaqayyo jedhu dhagaye. Inni Waaqayyo jedhu sirriidha. Gorsitoota kumaatamarra inni Waaqayyo hafuura isaatiin sitti dubbatu sirriidha. Galanni isaaf haa ta'u. Abrahaam dhaqee mucaa isaa qaluudhaaf gaafa ciibsu Waaqayyo lakki dhaabiga an argeera. Anoo sila usi ilaaluufan jedhe anoo argeera.
akkati na jaallattuun bare abdees argatte satoo na jaallatta waaqayyo mucaa kee fudhuu gali iddoo mucaa kee hoolaa tokko qopheesseera deeman. Ameen haleluuyaa. Mee galagalii duuba kee ilaali jennaan hoolaan qoraattii gidduu dhaabbata. Hoolichi Yesuus Kiristoosidha. Fakkeenya Yesuus Kiristoos hoolichi qaama sana. Argitanii lafa duwwaadha lafa onaadha. Hoolaan iddoo sanatti kaaniif hin jirtu. Namni achitti sun jiru hoola. Hoolichi garuu arangamaa keessa dhaabbata. Ameen 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 ameen. Qoraattii Yesuus Kiristoos uffachuuf jiru agarsiisa mataa isaarra qoraattii jira hoolichi. Hoolichi duuba Abrahaamiin dhufe sanyii Abrahaamiif isa dhufaa jirudha. Hoolichi duuba Abrahaam dhaabbate. Ati ka'i mucaa koo kottu ati qalamtu. Ati qalamtu ati ajjeefamtu kottu. Hoolaan sii qalamu kan bakka kee bu'u argamee. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo waaqarraa iyyee mucaan kun hin qalamu kan mucaa kanaaf qalamu kan biraan jira jedhe Waaqash. Waaqayyo waa'ee keetti waaqarraa iyyaa jira. Qoodaati qalamtu qoodaati duutu. Harsii qophaa'e hoolaan araaraa jira. Ameen haleluuyaa. Hoolichi dhaqee dhaabbate. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 yeroo ilaaltan hoolichi inni gaafa sana gaaddidduu ture har'a garuu qaamaan dhufe. Gaafa inni dhufu Yohaannis akka jedhe ilaa hoolaa Waaqayyo. Ilaa sanuu qalamuu dhufe hoolaa Waaqayyo. Ameen haleluuyaa. Si argeera jedhe Waaqayyo biraan. Ameen. Waaqayyo nama qora. Waaqayyo nama ilaala. Hamaadhaaf si qora miti Waaqayyo. Kiiloo amantii kee ilaala garuu hammam keessadee si ilaala. Kiiloo kee. Ameen. Isanni si ilaate kenniifati. Beekumsa kenniifati. Qabeenya kennii Waaqayyoon. Garaa kee kennii Waaqayyoon. Jireenya kee kenniif Waaqayyoof. Ameen. Of harkattuu maan hambifatina Waaqayyoof kennaa hundumasaa. Ameen jedhaa. Huma tokko firatti namiftina lubbuu kee qabeenya kee garaa kee beekumsa kee humna kee Waaqayyootti dabarsiidhaan. Sassiilaate waan ta'e. Gaafa inni siilaate odidde gaaf tokko sirraa sassaabanne. Neefi dhimmoo siin jedha sireetti si gashee nama sirraa kutee waan ittiin qoricha bitattu hundumaa dhabdee hundumti isaa sirraa cita gaaf tokko. Qobaa akkas taatee si amansiifachuurra har'atu humna qabduun hunduma isaa Waaqayyootti laata. Bareedina isaa qabeenya isaa humna isaa irree isaa Waaqayyootti laata. Dargaggoonni ameen jedha. Hin ta'u taanaan Waaqayyo gara lafa onaatti si baafata. Hosee boqonnaa 2:16 gara lafa onaatti maal hin godha? Isheen jaalladhu de Waaqayyo hin didde ka magaalaa keetti didde. Biyya keetti didde utuu nyaattee dhugduu didde utuu uffattuu didde utuu bareedduu diddeennaan gara lafa onaatti ishee geessa. Ameen. Qabateeti gara lafa onaatti geessa. Lafa onaa iddoo firri hin jiru. Lafa onaa iddoo namni hin jiru. Lafa onaa iddoo uffanni hin jiru. Lafa onaa iddoo dheebuudhaan rakkatan. Iddoo bineensa gidduu asiif achi ilaalee nama tokkoyyuu dhaban. Lafa onaattan geessa achittan ishee sossobadhaa. Achittan dubbii garaa ishee rukututti dubbadhaa. Achittan kan koo godhadhaa. Ameen jedhaa. Biyya nagaatti yoo ditte Waaqayyo lafa onaatti si geessa. Ergaa eenyu akka deemne nama didaa jiru. Biyya nagaatti yoo ditte lafa onaatti si geesse si sossoba Waaqayyo. Si amansiisa Waaqayyo. Iddoo firri tokko hin jirretti si geesse qofaatti si baasa. Achitti amanta Waaqayyo. Harka laatta gaafa sana. Ameen jedhaa jiru. Nama si bukkee jirutti naani har'a si wayyuu jedhi. Lafa onaatti baburra ilaali. Har'a si wayyuu Waaqayyoof amanamu. Si wayyuu re. Gaafa nagaa wayyuu jedhan. Moo dhukkubaa wayyaa. Nagaatiin wayyuu Waaqayyo wajjin araaramu. Nagaatii wayyuu. Safuudha isaaf harka isaati. Harka Waaqayyootti galuun ulfaataadha. Irreen qaba jettu kana fuudhee marmaree lafa kaa'an. Nu waan gargaaru. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo nama qora. Seexannis nama qora. Abbaan dhukkubaa, abbaan qorumsaa, abbaan jibbaa, hamminni hundumtuu kan eenyuuti? As seexanaati. Seexanni nu ijaaruun miti kan nu qoru. Amantii keenya madaaluufis nu qoru. Targettiin seexanaa Waaqayyoof nama maal gochuudha? Gargar baasu.
ofiisaatti faradameera miti abiddi gaannam seexanitti faradameera. Isatti faradame sana nama fudhatee galuu barbaadan. Sassaabee namoota addunyaa kanaa sassaabee fudhatee wajjin gaannam naquu barbaada seexan. Qorumsi seexanni fidu yeroo hundumaa ajjeesuudhaaf, qaluudhaaf, galaafachuudhaaf, karaarraa kaachisuudhaaf, namatti kolfisiisuudhaaf, qullaa godhee namni akka quba sitti qabu seexanni kanaaf si godha. Garuu seexana waa tokko moona. Maqaan Iyesuus damaamiti keenyadha. Ameen. Ameen jedhadha. Ameen. Agaatti warri dhagaa baasan warri albuuda baasan damaamiti dhagaatti dhukaasanii olii gadi facaasu. Ameen. Damaamiti seexana olii gadi bittimsu maqaa Yesuus. Ameen. Hedduudha maqaan Yesuus jedhama. Maqaan Yesuus meeshaa waraanaa kooteedha. Meeshaa waraanaa koote. Ani seexana sodaadhu jedha guddisa. Hallelujah. Amen. Waka maqaa Yesuusin itti gadhiifnaan hin bittinnaan. Amen. Gurmuu isaanii bittinnaa. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf Iyyoobiin seexanatu qore. Seexanatu qore. Kasase seexan. Maaliif immoo kasase wattane cubbuun qabu Iyyoob. Yakkan qabu hundi nama mudaa qabne ture. Qajeelummaadhaaf gatii kaffale. Gatii qajeelummaa kaffalsiise seexan. Utuma nagaa hojjettuun qoramta. Utuu dhugaa hojjettuun qoramta. Mitiira tuuma nama tokkotti bu'in hin qoramta. Sababiin isaa seexanni daboo namatti waammata. Hiriyaa kee daboo sitti waama. Ollaa daboo sitti yaafata. Abbaa haadha daboo sitti baasa. Ati Waaqayyoof hin ta'a jenna. Manuma keessaa sitti kaasa seexan. Daboo namatti yaafata seexanni namoota. Bitaan mirgaa daboo sitti yaasa. Hundumtuu asiin si waraana, achiin si waraana. Qofaa kee taata bakka. Dhugaa dubbattee qofaa dhaabatta. Qajeelummaa hojjettee qofaa dhaabatta. Otuu sobdee hin dandeessa. Otuu sobdee fira baay'ee qabda. Otuu sobdee hiriyaa baay'ee qabda. Garuu dhugaama jiraadha gaafa jettu seexani duula sitti ba'a. Daboo sitti dachaasa. Argitee Iyyoobitti seexani daboo dachaase. Haadha manaallee irratti kaase. Firarree irratti kaase. Nama hundumaatu Iyyoob irratti dubbata. Akka waan Iyyoob yakke. Iyyoob garuu mudaan hojjenne. Gatii qajeelummaa kaffalsiise. Ameen. Ameen. 42 irratti garuu Waaqayyo dachaadhaan Iyyoobin eebbise jedha. Ameen. Itani Waaqayyo dachaadhaan Iyyoobin eebbise itifiidha. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Seexanni nama qora. Sadaffaa kana bira daddafee darbuu jedheen kajeellaa keenya nama qora. Akkuma Yaaqoob jedhu kajeellaan foonii nama qora. Namni baay'ee kan inni qoramu kajeellaa fooniiti. Hawwa koon keenyaati. Utuu akka baluun godhadheenis. Utuu akka baluu ta'anis. Inni isaan mijate utuu naa mijate. Gaafa hawwiitti kaanu, gaafa kajeellaatti kaanu qormaata keessa galla jechuudha. Qormaata keessaan baane keessa namni kan inni galu kajeellaa isaatiin gaafa rarra'uudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galaatiyaa boqonnaa 5:16 hafuuraa foon nu keessatti wal loluudha. Fedhii foonii fedha maalii lola? Fedha hafuuraa lola. Hafuurri Waaqayyoo qulqullummaadhaan jiraadhu siin jedha dhufe. Foonoo kan seexanaati waan ta'eef inni immoo maaltaa rakkina maal qaba jedhani. Yoo dhugde rakkina maal qaba? Yoo lama fudhatte rakkina maal qaba? Foon immoo bashannanuu barbaada. Gammaduu barbaada. Ka'ee soomaaf sagada qabadha yoo itti gaafa roobii foon immoo dhufee coggaarraa qabdati siin jedha. Maal akkamitti soomdatoo coggaarraa qabda sitti kaatii dhukkubi kee. Eegisanitti namoonni baay'een keessan soomaaf sagada kan dhiiftan sababa coggaarraati. Coggaarraa eenyutu uume? Mee dubbatadhaa eenyutu uume? Utuu kadhattee siruma isaa fayyaa taata ture. Garuu seexanni bara ammaa akka kiristaanni hin kadhanneef dhukkuba coggaarraa fuuldura kaa'ala. Yookaan taayifoodii si qaba jedha. Nama tokko dheengadda torbee kana keessa sooma yeroon sagadu taayifoodiin na qabaa naan jedhanii. Dhukkubaa. Hin amane bakka of amansiise. Mee garaa keessan qabadhaati yaa Waaqayyo jedha. Yaa Waaqayyo. Soomaaf sagadattan deebi'a. Soomaaf sagadattan deebi'a. Ati na gargaari. Ati na gargaari. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Coggaarraan koo. Coggaarraan koo. Fayyaa naaf haa ta'u. Fayyaa naaf haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Namni soomee sagadu akka hojii isaa diiguu waan beekuuf seexanni hatataa kana funaaneeramu. Namatti
Kanaaf namni hundumtu irkim godhee madhiise soomaaf sagade. Baay'een nama. Magaalaa keenya ammoo faashinii dhamma soomaaf sagade. Sa'aatii 12 amma sa'aatii 1tti soomaaf sagade. Eebbifamtaniitu sin. Naa magaalaa keessaa soomaaf saganne barii sa'aatii 12 amma 1tti. Amma dhugaa waaqa amma 12 amma 1tti namni kursii nyaataa. Of goyyomsina ta'ee nama goyyomsina ta'ee naan galuunaaf. Soomaaf sagade sa'aatii 12 amma 1tti amma 2tti. Soomaaf sagade durii yoo xinnaate sa'aatii meeqa ture? Warri durbeettan sa'aatii majaamte yoo xinnaate sa'aatii 6 kadhatan. Sa'u waldaatti jilbeenfate. Inni baay'ee kadhatu 9 achi 12 guyyaa guutuu kadhata. Amma garuu barii ganamaa dhadhaa utuu daaqoon hin bu'in soomtee galta walitti. Warri alaana dhagaa jirtu soomaaf sagada faashinii akkasii kee Waaqayyo sinaa baasu. Kun seexana baasuu miti titiisa bulbeetti irraan kaasu. Soomaaf sagada akkasii. Homaa yoo achi sirraan oofudha. Xinnoo tokko achi sirraan oofu. Maaliif kun goyyomsaadha malee. Soomaaf sagada jechuun kun hojii dhiisanii garaa kanas teessisuudha. Utuma inni iyyuu taa'ee gadi. Har'a kan kee miti kan Waaqayyooti. Maaliif akka kanatti dhufe hin beeku. Soomaaf sagadan dhiiftaniitu taanaan jireenyi kiristaanummaa manca'eera. Hafuurri keessan manca'aadha. Yaadni keessan manca'aadha. Jilbi keessan kadhachuu hin danda'u. Sababiin isaa soomaaf saganni waan baay'ee hiika. Ameen. Harmooliin dur baay'ee soomanii kadhatu. Harmoolii amma ani hin beeku. Manuma keessaa man argaman. Harmooliin amma badaa waan kadhatanitti fakkaatu soomaaf sagada. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dargaggoonni illee badaa yeroo isaa maal qabdu miti. Duruma Waaqayyo sin gargaare malee Waaqayyo nu haa gargaaru. Deebifannoo gara waldaatti harka keessan kaafadhaa. Haa deebi'uu soomaaf saganni waldaa keenyatti. Haa deebi'uu soomaaf saganni dhugaa waldaa kiristaanaatti. Yaa Waaqayyo ati nu deebisi jedhaa iyyaati. Soomaaf sagada keenya nu deebisi jedhaa iyyaati. Ameen haleluuyaa. Soomaaf sagada keessa jaalalatu dhufa. Soomaaf sagada keessa tokkummaatu dhufa. Soomaaf sagada keessa seexanatu rukutama. Soomaaf sagada keessa hidhaa baay'eetu hiikama. Ati jilbeenfattee gaafa ooltu mana kee keessaa hidhaa hiikaa oola Waaqayyo. Rakkinni isaa namni abidda dhaamsee waldaa dhufa. Abiddi mana isaa jiru. Kadhannaa jechuudha. Abidda jechuun kadhannaan ikkoo abiddadha. Ameen. Kanaaf namni hundumtuu kukkushaa dhaamaa isaa qabatee waldaa dhufa. Dhaamaa isaa fidatee dhufa. Agalgaayin xoomee sagadee asii du'eeti qabsiisuudhaaf rakkata. Maqaa Yesuusiin akka jedhaa. Iyyaa akka jedhaa. Maaliif amma mar'ummaan nu dhumutti hin abettu abiddatu dhaamaadha. Mana keessa kadhannaan hin jiru. Hundumtuu wanni dhaamaa masaa fidatee dhufa dibaasa dhaamaa isaa. Asitti qabsiifachuu dhufa waan ta'eef. Waaqayyo isin haa gargaaru. Utuu mana qabatee dhufe sila abiddi dachee gaafa as ga'u abidda guddaa ta'a ture. Ameen jedhaa. Hammi kun utuu abidda qabsiisee waldaa dhufe gaafa waldaa ga'u abiddichi walitti nam'ee guddata ture. Akka magaalaatti akka biyyaatti hin mul'ata ture as keessa. Amma garuu abiddatu dhaame mana namaa keessa. Waaqni nutti araaramu. Foon keenya nu qora. Foontu nama qora. Egaa akkaataa qormaataa jedhaati. Akkaataa qormaataa jedhaati. Duubdeebii nuti ilaallu jechuudha. Gaafa qormaan dhufu. Ayisoo ijoolleenis hin qoramtu. Dargaggoonnis hin qoramtu. Har'a qormaatiin jiroo ta'e borii hin qoramtu. Qormaanni keenya amma biyyi lafaa kun jirtuttidha. Ameen jedhaa. Itti fufamee ture qormaatti. Hiriyaa koo tokko ture hundumaa akkasnaan jedha. Raajii tokko kadhachiifate namatu. Isinitti meeratee hin beeku. Raajiin suni nan qoramaa naa kadhadhuu jedheetu kadhachiifatennaan Waaqayyoon gaafa gaafatu wangeellis gaafa jedhu namichi bakka qormaanni kee xumurameera. Dhumeera. Fataa jedhiima jiraadhu akka jedhamu barbaade. Raajiin sun kadhatee fi Waaqayyo akkasiin jedhaa. Qormaanni kee ittuma fufasiin jedhaa. Qormaanni maalidha? Ittuma fufa. Gaa'ela naa kenni jedhee gaafa inni kadhatu Waaqayyo gaafa gaa'ela kennuuf amma mucaa dhiba.
Mucaa kenni yaa Waaqayyo jedhee samaaf sagada gala. Mucaa argatee mucaa waan nyaatu dhibamni. Hundi isaa argamee amma immoo kan biraa dhalata. Rakkinni gaa'elaa immoo dhufa. Hamma barri isa dhumaatiin achi baanee mootummaa Waaqaatti galluutti qormaanni keenya itti. Mo'ichi keenyas itti. Ameen jedhaa kan. Ameen. Fiigicha tun xumuramne malee nam tokko abbaan geebaa beekamaadha jedhe. Fiigicha keenya tun xumuramne malee abbaan waancaa fudhatu beekamaadha. Ameen. Sababiin isaa Yesuus mo'ee waancaa sana ol kaaseera waan ta'eef. Abbaan geebaa beekamaadha. Seexanni yoo nu dorgomiyyuu kan waancaa fudhatu beekameera. Barameera. Eenyu seexan inni anaaf sina. Rakkinni sina garuu Yesuusii wajjin hin moona. Dubbatadhaa rakkinni jira jedhadhaati. Yesuusii wajjin garuu nan mo'a jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa qormaata dura maal haa goonu? Deebii qormaataa bilaan doonee miti ree? Qormaata dura maal haa goonu? Utuu qormaan hin dhufin maal haa goonu? Kiristaanni maal gochuu qabu? Bara nagaa maal gochuu qabu? Gaafa nagaa maal gochuu qabu? Gaafa fayyaa burraaqu maal gochuu qabu? Kiristaan qormaata tun dhufin maal gochuu qabna? Utuu gondaan hin dhufin daaraa sararatu jedhan. Utuu gondaan hin dhufin daaraa sararatu manatti fagootti gaafa argan. Utuu qormaan hin dhufin maal haa goonu dargaggoonni? Utuu rakkinni hin dhufin maal haa goonu abbooliin? Utuu gidiraan biyya kanatti hin dhufin maal haa goonu? Yesuus maal jedhe? Tokkoffaan dammaquu qabna. Reedii dammaqu. Utuu qormaan hin dhufin yookaan rakkina qormaata duraan himaa jira. Namni gaafa fayyaasaa gaafa burraaqu maal haa godhu? Utuu dhukkubsatiin utuu sireetti hin galii maal haa godhu namni? Utuu qabeenya hammaaree nyaatu maal haa godhu namni? Boroo guyyaa biraadha. Utuu aduun ba'u maal haa godhu namni? Yesuus Kiristoos dammaqu dammaqa kadhadhaa. Nama si bukkee jiru naa tuqiitti dammaqi jedhi. Timirtaawwi sibkatii waan ta'eef ho'isuu dhiisee akkasitti deemaa jira. Lajab godhee man deemamaa. Yesuus gooftaa. Utuu qormaan hin dhufin dammaquudha. Asna ilaalaa barattoonni waan cimaa narraa bartu. Waan baay'ee keessa waan darbeeru. Barataan cimaan utuu qormaan hin dhufin dura maal godha? Nin qo'ata. Barataan dadhabaan hirrafa. Ishi gaafa qormaan ni hirame ishii ittiin dura taa'u barataa dadhabaan maal godha? Morma isaatu keessaa yaa'a. Kaarotii nyaatee ijji isaa gamaa gamana ilaala. Hani isa kamii wayya jedha. Hani isa kanaa moo'e hiixatee gamaa fuudha. Maal waan hin godheef? Waan itti hin qophoofne. Mitiire? Barataa cimaa no. Barataa cimaan gaafa qormaataa gammada kan isin. Gaafa baratu caalaa gaafa qormaataa gammada. Sababiin isaa waan qootee waan hin qoonne barbaadachi keessa. Kana beekaa ishee kana qoodheera kana beekaa dafee jaalala. Inni sun tokko isaayyuu hin beeku waan ta'eef. Ani itti dibus hin beeku. Akka isaaf deebiin hundumtuu deebiin. Shamarranis raas hin hata. Isa kanarraas hin fuudha. Isa kanarraa shan fuudha. Kanaaf walitti dabalee dhuubeetu barsiisaatti kenna. Mataan miila kan hin qabu. Argitanii kiristaanni hin kadhanne akkasuma. Akka qormaanni jiru beeka. Barataa cimaan. Qormaanni dhiyaateera jedhee qo'ata. Gaafa qormaataan cannaqu. Hangaafa qormaata olii gadi fiigee kana qabee sana gadhiisu eenyudha? Nama qormaatatti hin qophoofne. Ameen. Kanaaf akka wal cinaa jirtanitti qormaanni jira jedhaani. Itti qophaa'i dafiiti jedhaani. Waa'ee bara dhufaa jiruun beennu Waaqayyo beeka. Mitiire bara 2018 eenyutu nutti himama? Waaqayyo beeka manutu beeka? Waaqayyo dukkana baatee dhufaa jira ta'e. Gadda baatee dhufaa jira ta'e. Ari'atama baatee dhufaa jira ta'e. Buqqaatii baatee dhufaa jira ta'e. Beela baatee dhufaa jira ta'e. Dhukkuba daddarbaa dhufaa jira ta'e. Hin beeknu. Han beeku eenyu? Waaqayyo duwwaa.
iskeejulii isaa nutti himne kana ta'anu hin jenne kana maala godhu kristaan haa dammaqu. Ameen. Namni dammaqee kadhatu gaafa qormaan dhufuun gammade. Akkuma kaneessa siniin jedhe warqee waaqaa abidda keessatti bareeddi waan ta'eef. Haleluuyaa. Gaafa qormaan dhufu qormaata kee ta'anii wayyoo akkaman ta'an jedhan isa. Eessan dhaqa wayyoo jedhan. Gaafa qormaataa ani iddoo baqaa qaba maqaan waaqayyoo gimbii jabaadha jedhamee caafamee jira. Ameen. Haleluuyaa. An lafan itti baqadhu qaba lafan itti galuu qaba abbaan barbaade yoo dhufe ani sodaadhu jedha kee dhaabate. Faarsaa 46 maal jedha nuyi waaqayyootti kooluu hin galla inni humna keenya rakkina keetti gargaara ta'uusaa beekameera. Lafti yoo raafame tulloonni jijjiganii yoo galaanatti darbataman nuyi maal hin taanu hin sodaannu. Nedi godha nuyi sodaannu jedhan. Maaliif seetan lafti kun yoo badde nuti nama biraa qabnaa jechaa jiru. Biyyi yoo badde nuti biyya biraa qabnaa jechaa jiru. Tulluu yoo iddoo isaatiin galagale kan iddoo isaatiin galagalle hambarcumni isaa hin raafamne mootummaa bara baraan hin jigne mootummaa aangoon irraan fudhatamne mootummaa Yesuusitti waan galluufi nuti iddoo qabna nuti biyya qabnaa jechaa jiru. Ani biyya qaba jedha iyyaa gabaa gabanaati. Warri jiidhaa warri bakkees ani biyya qaba jedha iyyaa. Lafti yoo raafamte iyyuu jedha guddisaati. Ani sodaadhu jedha. Ani biyya qabaa jedha. Ani gimbii jabaa qabaa jedha. Gimbii jabaa qabda. Jawoo jabaa qabda. Lafa lixaa qabda. Iddootti baqattu qabda. Abbaa si gargaaru qabda. Humna si gargaaru qabda. Irreessi bukkee dhaabatu qabda. Anaafati biyya qabna. Lafa qabna. Lammii qabna. Iddoo qabna. Ameen. Haleluuyaa. Yoo biyyi raafame duukaan raafamnu. Yoo biyyi wayyoo jette duukaa wayyoo jennu. Eessa linna gaafa jedhe eessa linna hin jennu. Lafa lixaa qabna. Iddoo lixaa qabna. Biyya dhannuu qabna. Nuyi karatee himtoota dhayyee. Ameen. 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 Gammadaa waaqayyootatti iddoo qabda. Biyyi lafaa yoo iddoo sin hawwatte hin gaddinatti iddoo qabda. Biyyi lafaa barcuma yoo sin hawwatte hin gaddin iddoo qabda. Biyyi lafaa kan koo miti yoo siin jette hin gaddin. Eeyyee ati kan isaa miti. Ati kan biyya lafaa miti. Lammii waaqarraa qabna. Eenyummaa waaqarraa qabna. Mataa waaqiyaan keenya kan lafarraa miti. Warra eenyummaa keenya kan lafarraa miti. Kanaaf biyyi lafaa na jaallatattee hin gammadinetti. Itti si shiratinetti. Na jaalladhaa ittiin kadhatiin biyya lafa. Yesuusin hin jaallanne. Bartoota iyyuu hin jaallanne jira. Raajota kaleessa ajjeesaa turani. Dhiiga Isxifaanos fa'aa warra dhangalaase akkamitti si jaallata biyyi lafa. Ameen. 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 Inni Yesuusin dachee fannise akkamitti si jaallatasi. Atoo kan Yesuusi. Atoo garee Yesuusi. Seexanni gaafa sana Yesuusin fannisiise irras biyya lafarra jira. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Jaallatamuuf rakkatiin biyya lafaatiif. Ati kan biyya lafaa miti. Ameen. Kana cimsaa dubbadhaa kan biyya lafaa miti jedha. Nu jaallatanii dhiisanii. Ol nu kaasanii kan nu buusanii. Nu ari'atanii ofitti nu qabanii. Nuti kan biyya lafaa miti. Kanaaf kabaja isaan irraa eegina. Waan nuti isaan irraa eenyu arrabsoodha. Yesuus immoo arrabsameera. Waan ati isaan irraa eenyu si dhiibanii daangaa akka isaanii bal'ifatu daangaa kee dhiphisaa deemu. Akkatti dubbattuun qabdu afaan kee hidhaadha. Akkatti falmattuun qabdu. Akkatti akka isaanii eeboon butadhee deema jettuun qabdu. Akka isaanii billaan fudhadhan jettu. Sababiin isaa hankeenya afaan hidhaadha. Harki hidhaadha afaan hidhaadha hankeenya. Akka barbaanne hin dubbannu waan barbaanne goona hin jennu. Nuti kan biyya lafaa miti. Garaa kutadhaa. Garaa kutadhaa nuti kan biyya lafaa miti. Maaliif na dhiibani? Maaliif qoraatti natti ta'e biyyi jettee calliqamin hansaa waan hin taane fidhate. Ameen. Haleluuyaa. Utuu kan isaa ta'e maas jaallata.
otuu kan isaa ta'e simata otuu kan isaa ta'e kootu jedhe sii dabala ture sila daangaa sii bal'isa ture sila amma garuu gamanaa si waraana asiin kun si waraana achii dhukkubi sitti ergu achii tosha sitti ergu asii dallaa keetti hojjetu achii waajjira kee asi dhiibu akka asii guyyaa guutuu dhiphachaa oolta sababiin isaa identitiin kee eenyummaan kee hambiyya lafaatu hin taane ati lammii waaqarraa waan taate. Haleluuyaa. Amma makkasinii galaa jiru hin beeku. Maaliif qoramaa akka jettu baruu qabda. Biyyi lafaa kan kee miti. Biyyi lafaa sin simatu. Yesuusin hin simanne Phaawulosin ari'aa ture. Phexros fa'aa ari'aa turan. Gamaa gamanatti baasanii akka bineensaa caakkaa keessa ari'amaa turan. Eebootiin ari'amaa turan. Muka jala bulaa turan abbootiin keenya wangeelaaf. Galanni isaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Dhuguma isinii jedha. Wangeelaaf jedhanii muka jala bulaa turan. Wangeelaaf jedhanii mataan isaanii tarsaa ture. Wangeelaaf jedhanii ijoollee isaanii wareegaa ture. Wangeelaaf jedhanii Onesiimoos Nasiib wangeela kana gaafa barreessisu mucaasaa duute na awwaallanne. Mucaasaa duute. Dr. Lambert gammoojjii Sudaan keessatti Oromoo biraana wangeela ga'aa jedhee gaafa dhufu isa jalqabaa hoomaa bicaan ijoollee isaa ajjeeste. Ijoollee fudhatee manaa ba'e haadha manaa wajjin manaa ba'anii gammadaa Oromoo bira danna jedhanii dhufanii barahaa keessa utuu jooranii mucaan hangafaa du'e hin awwaale hin darbe cal jedhee madee mucaan ittaanu du'e hin awwaale hin dhumadee mucaa sadaffaan isheen dhumaa duute hin awwaale wangeelli kun deemuu qaba. Ameen. Haleluuyaa. Ijoollee isaa caalaa wangeela ilaala ture. Ijoollee isaa caalaa Oromoota ilaala ture. Oromoo yeroo sana wangeela dhageenya dukkana kee jira qabaa kee jira seexana jala jira. Jarri kuni wangeela dhaga'uu qabu. Ijoolleen koo yoo wareegaman iyyuu ani ijoollee hafuuraa baay'een achii qaba jechaa dhufe. Ameen. Haleluuyaa. Dhumarratti kan isin dhibu haadha manaa ni jaallatu wajjin deemanii kolfaa taphachaasa deeman haati manaasaa laaftee argatti. Utuu deemuu haadha manaasaa gammoojjii keessatti awwaale qofaasaa wangeela fidee dhufe. Dambidoolloo gaafa ga'e ijoollee isaa haadha manaasaa awwaaleetu qofaasaa wangeela kana qabatee dambidoolloo gale. Ameen. Haleluuyaa. Biqiltanii addunyaa akkas nu gooteedha. Innati maafan rakkadha maafan qorma jettu waan xinnoodhaa fi namni garuu alatti dhabe. Namni haadha manaatti dhabe. Malkiitti dhabe namni wangeelatti. Hin ari'ataman caakkaa keessa jooran. Bineensaan nyaataman. Hin saamaman. Wangeelaaf gatii kaffalan abboonni keenya. Ameen. Haleluuyaa. Akka irraa miti wangeelli. Namni wangeela baatee magaalaa keessan deemu. Namni wangeela kana baatee biyya keessan jiraatu. Akka bineensaa adamsama namni wangeela baatu. Har'a barina gaataana wangeela baachuun saalfanne kun. Kaneessa garuu wangeela baatanii deemuu hawwaa turan isaa. Yoom magaalaa kee deemna wangeela kana baannee jechaa turan abboonni. Yoom dhaloonni kun wangeela kana qabata jedhaa turan gaafa biyyi dachee qaallutti sagadu warri isaanii gala yeroo sana. Qormaata baay'ee ulfaataa keessa darbe wangeelli. Ameen jedha. Ameen. Turutti na dhaggeeffadha dargaggoon. Darbeen burii kan keessa waan ta'eef. Barri akka irraatti dhufu. Hin beektu boru siyaasni kee jaramaa bula. Wangeela kana dhiisii aqila gatti sagadi aqi muka keenya deebisna qaalluu keenya haaressina kan jedhu bor dhufuu danda'a. Himataan damma. Hin dhufamu. Hammam qophaa'aa jirtu. Otuu chaalenjiin sun dhufe maal gootu? Dhaabattanii haftu hin karakkartu wangeelaa dhaabattanii dhugu. Abboota irraanatti kenname kun ani kana lafan kaa'u mormaan cita malee jettaan wangeeloo baatteen deemtu har'a iyyuu. Gaafa sana eessaa fidda amantii akkas. Dargaggoonni qophaa'aa barri dhufaa jiru beekamu. Kana afuura waaqayyoo keetaa isinitti himaa jira. Ani miti kanaa isaa jiru. Barri dhufuun beekamu qophaa'aa. Ameen. Barri dhufuun beekamu. Siyaasni garatti godhuun beekamu. Kan wangeela ari'atu dhufuu danda'a. Kan nama harkaa harcaasu dhufuu danda'a. Jecha tokkitti biraan hafuun dhaloonni keenya. Nu haa gargaaru waaqayyo.
Mi'a Waaqayyo na gargaari jedhaa jedha. Baay'ee nama dhiba. Bara 2018 saqalaarumatti qormaatti tokko nu mudate gaatu. Isuma dhiyoo kanaati. Hamma keenya arge gaafa sana. Hamma kiristaanummaan keenya ga'uu badde. Hundumtuu eeboo baadhaatii kaa'adha. Annee walloo adamsina. Eeboo goolaati kaa. Paasterii wangeelaa winatu natiin eeboo guuree yaa'e. Daaqonii jaarsii waldaa dacha makaalaatti nama dhiyeessu. Eeboo guuree wangeelli keenya nama jeesaa jedha amma dhufu. Akkamitti kun jalaa dhokata. Baraka kuumoofaatti achi deemna. Paasteriin tokko ni sin dhibu daawwitiyyuu saba isaatiin lolaa ture. Daawwiti bara kam jiraate? Baraka kuumoofaatti. Barri kuumoofaa koo Israa'elii alla hundumtuu diina jedhamu. Baraka koo haraa'oo Yesuus nama jeesaa jedheera. Nama jibbuunu maali dhahe? Ajjeesuu dhahe. Ishee jara kana wangeelli barbaachisu? Walloodhaan wangeelli barbaachisu? Yesuus isaaniif hin duune? Ishee ammatu dhandhee misiraacha wangeelaa jara kanatti himne nurraa fudhatu dhuga. Nurraa fudhata. Takkaa eebootiin ariitee amma wangeela sirraa fudhata. Innoo hin beekuuf eeboo fudhate nuti warri kiristaanaa warri barreewu. Loltuun keenya eenyudha? Meeshaan waraanaa eenyudha? Hamma eeboo guurree yaane baqannee galle sana utuu jilbeenfannee waldaa keessa olle ta'e ofiisaa lola ture Waaqa. Parees keessa jiraachuu dandeessu dhiifama guddaa naa godha. Sitatii guddaa hojjenneera qabas. Dogoggora guddaa hojjete dhaloonni qaba. Namoota qubaan lakkaamantu lakkiyan Waaqayyo nan sodaadha kan manatti galu. Namoota muraasa. Argitanii seexan akkatti wangeela nama harkaa harcaasu. Waanuma salphaa tokko nu madaalee lafa nu kaa'e Waaqa. Chaa'oo nuun jedhe Waaqa. Chaa'oo galaa gaa nuun jedhe. Utuu gaafa sana Yesuus dhufee nama meeqatu mootummaa Waaqaatti galate. Eeboo shaanfoo baatee galaaree mootummaa Waaqaatti namni. Maal isa jiran aggasi. Ijoo barri dhufuun beekamu qophaa. Ameen. Ije nama sin bukkee jiru jaalala guddaan itti naa himaa barri dhufuun beekamu jedhanii qophaa'i jedha. Waaqayyo nama laala, Waaqayyo nama madaala. Qormaanni utuun dhufii Yesuus qophaa'a jedhee Maatewos 6:13 Maatewos 26:41 Maatewos 26:41 6:13 kadhata ergamootaa keessatti maal jenna? Qorumsatti nu galchi hamaa nu oolchi malee warri kadhata abbaa keenyaa beektan dubbadhaame qorumsatti hamaa nu oolchi malee. Dursaa maal godhaa jedhaa kadhadhaa nuun jedhe. Dursinee kadhanna qormaataaf otoo hin dhufiin daaraa sararanna gaafa keessa geenyu iyyuurra. Luqaas boqonnaa 10:38 dubbisaa yoo hin deemne yeroo nama godhaaf jedheenidha. Luqaas boqonnaa 10:38 Yesuus Kiristoos gaaf tokko mana Maartaaf mana Maariyaamitti simatame jedha. Dhaggeeffadhaa turuutti qaba. Yesuus mana eenyuu dhaqe? Mana Maartaa fi mana Maariyaamii dhaqe. Miilluma isaatiin deemee jara kana barbaacha dhaqe. Maariyaam Magdalaa Yesuusin baay'ee waan jaallattuuf. Seexanni torba isheerraa ba'eera. Shittoo Yesuusin dibaa turte. Kanaaf Yesuus mana isaanii gaafa dhaqu Maariyaam miilla Yesuus jala teessee sagalee isaa maal gooti jedha. Dhaggeeffatti. Dubbii isaa dhaggeeffatti. Barumsa Yesuus dhaggeeffatti. Isheen tokko Maartaanoo Yesuusin as keessee sadadheedha. Goolatti achi deebite. Yesuus barsiisaa jira. Lallabaa jira mana isheeti. Isheen eessa jirti? Kunoo godhatee kurkurti. Kurkuru jechuun nama maa'iin buusu as fiigaa achi fiigaa as fiigaa as fiigaa qarumatti kurkurte malee waa sin hojjenne mashee. Mitiire gooftaan numa irratti dubbateera. Ati yaa Maartaa hin amma camtaa maal goota? Hin yaaddofta. Kan barbaachisu waan tokko. Isan eenyutu argate? Maariyaamtu argate.
Yesuusin mana keessa cannaqamti. Yesuusin mana keessa yaaddofti. Utuu Yesuus mana kee jiru maaf cannaqamta? Utuu Yesuus mana kee jiru maaf yaaddofta? Mee Yesuus mana koo jira jedha. Ani yaadda'u jedha. Ani nama camu jedha. Kan biraa amalli Maartaa baay'ee fokkisan immoo amma camuudha. Hamma camuu jechuun nama ofoo qochuudha qarumatti bakka xaragaa ofoodha. Bakka nagaan qabu yoo nyaatesi yoo dhugeesi yoo wayyaanaa uffatesi hamma camaa moola bakka yaaddaa moola isa kanis nama canan akkasi. Akka sa'a amalan taane qabdu tokko dallaa yeroo lixxu hunduma see gajaatee itti kanas tumatti sanas tumatti dallaa guutuu jeeqama. Hamma camtuudha Maartaa. Hamma camtu. Maariyaam isa isheen dhaggeeffattu yaa gooftaa. Maariyaam akka isheen na gargaartu tinaan himtu. Ishee taa'aa jirtu ishee sagalee dhaggeeffataa jirtu ka'ii naa kaas ishee iyyuu lama taanee amma cabna. Lama taanee bannaadha wanti. Namoonni tokko karaara dhaabataniitu amma waldaa jira. Isa waldaa dhufu ammachu. Isa waldaa dhufu jeeku. Taa'ee isa kuwaarii faarfatu jeeku. Isa kuwaarii taasisamu. Dhiisi Yesuusiifis du'eera. Siinuu gatii sirra jira. Itti naa himaa akka siinuu gatii sirra jira. Faarfanneetu baata eenyu maal ta'a gatiinsa. Kanaaf Maartaan isa dhaggeeffatu macciteef. Gooftaan waa tokko barbaachisa. Maariyaam qooda gaarii filatte jedhe. Sababiin isaa Yesuus waa'ee biddeen lafarraa dhimma hin qabu. Barsiisee nyaachisa jedhe. Ameen. Dura sagalee barsiisee ka'ee maal godha? Nyaachisa. Phexros faa gaafa sana halkan guutuu kiyyoon isaanii duwwaa ta'e Yesuus jalqaba qurxummii qabadhaan jedhe. Jalqaba maal godhe? Bidiruu Simoon irra taa'ee edda barsiisee booda. Sagalee edda fixee booda amma gaa waa'ee foon keessi barbaachisa. Ya Phexros kiyyoo kee darbadhaa. Kana nyaattee jennaan isa lafarraa sin dhowwatu Waaqayyo. Waa tokkon sitti hima. Jala murree. Kana nyaattanii jennaan jiruunis jira. Jireenyis jira. Hojiinis jira. Biiroonis jira. Daldallis jira. Birriinis jira. Dura kana nyaadhaa garu. Kana keessa hundumti isaa jira. Ilaa kun hin mana sarama. Paakeejii guddaadha kun. Galanni isaa baatu. Yesuus dura barsiisee ka'ee nyaachise. Namoota 5,000 boqonnaa Yohaannis boqonnaa 6 olaaltanis namoota 5,000 Yesuus barsiisee ka'ee maal godhe? Edda barsiisee booda immoo jarri kuni karaa irratti kukkufu an akkasitti isaan hin gadhiisu waan isaan nyaatan immoo kennaaf. Waldaa oltee waan nyaattu hin dhabdu. Faarfataa oltee waan uffattu hin dhabdu. Waaqayyoo jiraattee waan keessa jiraattu hin dhabdu. Ameen. Ilaalcha keenya sirreessuu qabna. Dura garuu isa kam nyaachuudha? Wangeela jedhaa guddisa. Wangeela nyaatte jennaan inni lafarraa ni bu'aa Waaqayyo. Kanaaf Yesuus haninni gudii isheetti ne garuu asitti miti. Asitti hundi isaanii wal qixxee ture. Maartaanis Maariyaamis difereensii qaban asitti. Han garaagarummaan dhufe garuu gaaf tokkodha. Gaafa qorumsi dhufedha. Rakkinatu mana isaaniitti dhufe guyyaa biraa. Rakkinni mana isaaniitti dhufe immoo obboleessa isaan jaallatan eenyutu jalaa du'e. Warra sagalee kana duraan beektan dubbadhaa eenyu jalaa du'e? Alaazaar. Dubbiin gaafa sana miti amma dubbiin gaafa kana dhabe. Gaafa nagaa ishee burraaqxi, gaafa nagaa kurkurti, gaafa nagaa hamma camti, amma dubbiin dhufe mana isaanii. Amma gaddi mana isaanii gadi. Han kana furuu danda'u immoo Yesuus duwwaadha. Ameen. Jaalladhaa kabajaa nama sin bukkee jiru harka qabaatee akka jedhaani. Gaafa nagaa kee Waaqayyoof ta'ii gaafa rakkina kee dafeesi qaqqabaa jedhaani. Gaafa nagaa dhimma kadhannaan qabdu taanaan gaafa dhukkubaa isin dhimma kee hin qabu. Gaafa fayyaa deemtu ni iyyitu taanaan gaafa rakkinaa iyyite sin dhaga'u. Sababiin isaa hoolonni koo maal koo beeku? Sagalee koo beeku. Anis immoo isaan. Kumaaf kitila namaa keessa gabaa kee dhaabattee wayyoo yoo jette Waaqayyo sagalee kee adda baasee beeka. Sagalee isaa beekta taanaan sagalee kee beeka Waaqayyo. Tu sagalee isaan barii yoo hiite immoo sagalee eenyuti kun?
Nu gargaaru Waaqayyo. Ijoollee keessan sagalee isaanii beektanii jiran. Sagalee ijoollee keessanii gaafa namni bakkeedhaa waamu adda baastanii beektu kana baruudha. Waaqayyo abbaa keenya yoo nuyi sagalee isaa barre garuu sagalee keenya beekanis. Sinii gala Waaqayyo wallaalaadha jechaan jira miti. Garuu gaafa nagaa yoo waammattan gaafa rakkinaa sinii dhufa. Turuutti na dhaggeeffadha. Barumsaan barsiisaa jira. Amma gaafa Alaazaar du'u Yesuus Kiristoositti dhaamsa dhaammannaan Yesuus achuma iyyuu guyyaa meeqa ture? Guyyaa 2 ture. Otuma Yesuus achi hin gahin guyyaa meeqa ta'e? Guyyaa 4 ta'e. Yesuus Bitaaniyaa dhufuu isaa dhageessee isheen kaleessa Yesuusin hin dhaggeeffanne isheen kaleessa tasgabbooftee dubbii Waaqayyoo hin dhaggeeffanne jalqaba kan fiigichaan ka'e isheedha. Gaafa waaqeffannaan jirtu, gaafa kadhannaan jirtu, gaafa soomaaf sagadaan jirtu, gaafa rakkinaa jalqaba kan fiigu Maartaadha. Kachaaf Yesuusitti. Otuu atan jiraattee mucaan keenya obboleessi keenya maaliin ta'u hinduu yaa gooftaa. Ana du'aa ka'uu ni jedhe Yesuus. Isheen isa kana beektu. Dubbiin nageenye. Sagalee isaan beektu. Waan Yesuus jechaa jiru isheen galu. Guyyaa booddeetti akka inni ka'u beekan. Yesuus har'a kaasuu danda'a. Otuu dubbii isaa beekte ta'ee atoo har'a iyyuu hin dandeessaa kottu gaangallaa itti. Isheen garuu dubbii kana isheedhaan galle hin dhaggeeffattu kaayi. Waaqayyoon finoo gargaaru sababa. Kanaafi Yesuus immoo akkene bakka kottuun kaa obboleessi keenya yaa gooftaa dhiisi jettee dhiisi noo ajaa'iera guyyaa meeqa fixeera? 4 fixeera. Dhiisi jettee Yesuusin hin kaasiin bakka ajaa'iera dhiisi. Obboleessa seetiin ajaa'iera jetti. Nu gargaaru Waaqayyo. Dhiisi bakka dhiisa achumatti haafu dhiisi bakka. Kadhachuu fi dhattee biraa kadhatti. Alaazaariif kadhachuu dhattee du'atti kadhatti mammas. Hin kaasiin jetti. Dubbii sagalee Waaqayyoon barre wal keessa borciti. Sababiin isaa Yesuusin hin dhaggeeffattu. Ameen jedhadha. Ameen. Waa'ee namas jiru naasaa jiran mata. Ani waa'ee namas kee jiru naasaa jiran biraatti. Dubbii Waaqayyoo teesse yoo dhaggeeffatte gaafa rakkina kee Yesuus si dirmataan jechaa. Ameen. Booda dubbiin ishee galuu dinnaan fiigaa dhadheeti Maariyaamiin yaa Maariyaam gooftaan dhufeera. Isheen dubbii beektu, isheen kaleessa miila Yesuus beektu, jalqaba fiigichaan dhadhee miila Yesuusitti kuftee. Dhaggeeffadhaa. Gaafa mana saalii dhaqe Yesuus eessa jirti isheen miila isaa jala jirti. Shittoo fudhattee miila Yesuus dibdee rifeensa mataa isheetiin miila isaa haxaa turte. Waa'ee miila Yesuus beekti isheen. Waa'ee Yesuus jala taa'u Maariyaam beekti. Ameen jedhaman. Bu'aa Yesuus jala taa'u Maariyaamtu beeka. Bu'aa Yesuus jala taa'u isa argetu beeka. Bu'aa Yesuus jala taa'u isa qammasee baretu beeka. Ameen 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 ameen. Yesuus jala dhaqxee miila isaatti kuftee baqa. Yesuus Maariyaamin hin haasofsiisne. Gaafa isheen boossu imimmaan Maariyaamii gaafa argu Yesuus imimmaan lakkuu buuse. Maaliif Yesuus Maariyaamin argee imimmaan buuse? Sababiin isaa gaafa nagaashee Maariyaam qooda Yesuus biraa qabdi. Argitee garaa Waaqayyoo gaafa qulqulloonni miidhaman hin jaallatu. Gaafa warri miilla isaatti kufan miidhaman Waaqayyo hin jaallatu. Waaqayyo dafee isaanii faran. Hin arge imimmaan isaa dhangalaaseetu Maariyaamidha. Eessatti awwaaltan kottu gooftaa itti isheen beekte akka inni kaasu. Ameen haleluuyaa. Obboleessi koo ajaa'aadhaan jenne obboleessi koo achumaa taa'uun jenne kashee sana kootu sitti agarsiisa iddoo awwaala isaa. Fudhattee dhedhee awwaala isaatti agarsiiste. Achi ga'ee Yesuus yaa abbaa akkana dhageessu nan amana. Amma garuu saba kanaaf jedhiiti nama kana kaas jedhee Yesuus Alaazaar as ba'i jedhee. Ameen haleluuyaa. Akka mirga walqaasi du'aan mana kee jiru haa ta'u ganama kana. Du'aa mul'ata kee haa ta'u ganama kana. Haleluuyaa. Ameen. Sagalee tokkitti dubbatee du'aa kaasa Yesuus. Jecha tokko dubbatee Yesuus nagaa namarraa garagalcha. Ameen 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 ameen. Kottu as ba'i Alaazaar jennaan Alaazaar akka hidhametti akka takaalametti akka kafanametti abeet Yesuus situ dhufee Yesuus sagalee kee du'aan hin nagaa sagalee kee reeffiyyuu hin nagaa sagalee kee waan hin dubbanneyyuu hin nagaa.
argite Maariyaam nama amantii miilla Yesuus jala taa'u beekti. Obboleessa ishee fayyaa isaa fudhattee manatti galte yaadde. Haleluuyaa. Utuu Yesuus maqaadhaan Alaazaar hin jenne ta'e akkoo nama baay'ee kaa'aa ture gaafa sachi keessa. Reeffi baay'een akka yaanee fi sababiin isaa holqa keessatti awwaalu jirri akka gaggeenyaa miti. Holqa dhagaa keessa akka kaa'u dardaranii firoota isaanii. Yesuus ispeesifaayi godhee Alaazaar qotte. Utuu qottoo jedhee ta'e hundi isaaniiyyuu anaa jettee gooftaadhaan as yaa'u turan. Yesuus garuu nama tokko Alaazaar qotte. Ameen haleluuyaa. Sababiin isaa sagalee Yesuusiin warri du'aniyyuu dhaga'u. Du'ootatu isa dhaga'a. Laati du'aan isa dhaga'a siin jedhe. Dhimma keenyatti dhimmi du'ee inni guyyaa afuriyyuu Yesuusin hin dhaga'a. Dhimmi koo du'eera awwaalameera kana booda achiin ka'u jettanii tuqaa kan keessan na dhaggeeffadha. Balballi koosichi hin banamu. Ekspaardii ta'eera. Waa'ee koosichi lamii lafaan kaasu. Kana booda du'atu na eeggata. Warri jettanii ofirratti murteessaa jirtan du'aan iyyuu sagalee isaa dhaga'a. Irratti si dubbadhu du'aa keessatti. Dookimantii du'e irratti nan dubbadha. Gadameessa du'e irratti nan dubbadha. Fayyaa du'e irratti nan dubbadha. Nagaa mana keeraa du'e irratti nan dubbadha. Eebba mana keetii du'e irratti nan dubbadha. Kana maqaa Yesuusiin sokoosuu jalqabanii. Dammaquudha. Tuqormaan dhufe akka Maariyaamiin dammaquudha. Haleluuyaa. Kan biraa jecha ofii eeggachuudha. Tuqormsi dhufe. Tuqormsi mana keenya gahe afaan eeggachuudha jecha keenya. Jecha keenya eeggachuudha. Namoonni tokko tokko sababa cubbuu isheetii kana taateef abaarsa qabdi isatti isheedhaan ba'e lakki jecha keenya eeggannu nu gargaaru Waaqayyo. Inni isheerra geetu mana keerra ga'e inni isarra geetu sirra ga'e waan afaan facaasu gadheedha. Nu gargaaru Waaqayyo. Galaatiyaa 6:7 akkeedha. Hin gowwoomina. Waaqayyo nama waliin caalchisu jedheetu namni waanuma facaase. Waanuma facaasne maancidii guddaatiin hammata. Hin hammata. Kanaaf utuu qormaan hin dhufin jecha keessan eeggadhaa. Eeggadhaa jecha keessan. Namaaf eeggadhaa. Namaaf eeggadhaa. Ollaaf eeggadhaa. Sababa kanaaf kana ta'een jedhiinaa namaan. Yoo dandeessan araara kadhadhaa fi Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo nama ilaala. Faarsaa Daawit 26 lakkoofsa 2 keedu Daawittu qarmatti lafaa ka'ee jechuudha. Lafumaa ka'eeti Waaqayyo waan tokko faarfata. Yaa Waaqayyo jedhachi. Yaa Waaqayyo. Na fattashi jedha. Na qori jedha. Na ilaali jedha Waaqayyo. Tokko galagashi na ilaali cubbuun irratti nagartu. Barana Daawit. Fattishi jedha. Na qori bakka na ilaali yaa Waaqayyo. Na fonqolchi keessa garaa koo fonqolchi ilaali. Homaa tokko darratti argattu. Jennaan Waaqayyo gaaf tokko qo'ee si fonqolche si ilaala. Si ilaala jedheetu Waaqayyo gaaf tokko Saamu'eel 2ffaa boqonnaa 11 irratti dhufe kaa Waaqayyo. 2ffaa Saamu'eel 11 irratti katab jedhee dhufe. Dubartii danna dhiqataa jirtu tokko mee achi ilaalee Daawit jedhe. Achi ilaalee Daawit. Isa booda maal godhe? Ishee sana naa fidaa jedhe yaada manaa nama. Fidaa jedhe. Mootiidha kan barbaade godhaa. Fidaa jedhee wajjin ejji. Dubartittiin immoo gaafas mul'ifofte. Waaqumatti itti erge kanas. Abbaa manaa ishee diidaa waamee dirree lolaati. Dirree lolaa keessaa na waamaa. Waamee dhugaatii macheessu to'aa waasanii nyaachisanii namicha garaa isaa xiqqoo godhaniitu dhaqi mana kee bulee. Siistamiidha. Daawit mootichi mucaan kan koomiti kan keeti jechuuf jedheeti. Kan kee jechuuf jedheeti dhaqiitii mana kee bulee namittiin machoofteetti duuteetti garuu mana jala dhaqee rafee bulee. Otuu warri kaan dirree waraanaa jiranii amma na koon buluu jedhe galu. Dhiirri dirree waraanaa jira jedhe.
karaa biraa koo akka kee miti jechuudha Daawit. Dhiirri dirree waraanaa utuu jiru ani mana koon bulu'e. Waan godhu dhabeetu xalayaa barreesse Daawit. Xalayaa barreessetti iddoo lolni bulluqaasaa iddoo lola ho'aan jiru Uuriyaa nama jedhamu kana fuuldura dhaabaa. Xalayicha isumatti kenne. Xalayaa du'aa isumatti dhaabaa. Uuriyaan dubbisuun beeku natti fakkaata fudhatee mana. Aqee ajajaa waraanaatti kenna. Kan ittiin duubaatee mootiitu barreessetti laate. Silas maal godhu mootiitu itti kenna. Geeffatee dhaqe. Geeffatee dhaqee jennaan iddoo waraanaa fiilla fiitii irra sadhaabate. Isa iyyuu sadhaabaniitu loltoonni warri kaan biraa dacha'an sokkan. Inni lolaa jira. Na duukaa jiru see. Isaan dhiisanii sokkan haa jiru jedhaniiti. Kanaaf iyyatti gadhiisanii namicha ajjeesan. Akkas jedhe egaa ergamaan Waaqayyoo karaa nama tokkoo dhufe akka jedhe Daawit. Yaa Daawit jedhe sooressa tokko jira jedhe. Keessummaan itti dhufnaan jedhe namicha hiyyeessa tokko hoolaa tokkittii qaba jedhe. Hoolittii wajjin immoo nyaata jedhe. Maaddii isaa irraa nyaatti jedhe. Hoolittii hiyyeessa kanaa sooressi kun fudhatee qalatee nyaate. Namna siduu qaba jedhe Daawit. Ofirratti muka mura. Ennaani namni akkasiitu qabanaan Waaqayyo suma siin jechaa jira. Haadha manaa baay'eetu qabdu han nama kanaa jalaa fudhatte. Isumaayyuu nama kanaa ajjeesifte. Hayya akka guddaa kana hojjette sii jedha Waaqayyo. Raajonni durii irraan butate. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf akka seera Museetti namni hoolaa tokko nama jalaa ajjeesee hoolaa meeqa baasuudha? 4 baasuudha. Nama tokko ajjeesise ijoollee 4tu jalaa dhume Daawitidha. Min kaffalchiise wala tokko lama kaffali gaadhe. Isa jalqabaa mucaan yeroo sana ulfaa'e du'e. Isa lammaffaa Abishaaloomiif Aminoon wal ajjeesanii. Sadaffaa Abishaloom abbaa isaa irratti ka'e ajjeefame. Shanaffaa Solomoon Adoonaay ajjeesise meeqatu du'e? 4. Daawitotuma jiru ijoollee isaa 4 awwaale. Sababa hoolaa tokko hoolaa 4 baase. Nafattashiin kanatti fide. Ani korki koo qulqulluudha. Ani garaan koo qulqulluudha namoonni. Namni qulqulluun dadhabaadha na gargaaree dhiyoo Waaqayyoon. Ameen jedha. Ameen. Namooti midhaan bitan as keessa jirtu yoo ta'e namooti midhaan bitan meeshaa wayii tokko qabu. Ittiire meeshaa wayii tokko qabu yeroo midhaan bitanii maal godhu? Ruuf godhaniitu midhaanas baasu. Irra keessa laalu gidduu laalu yoo shakkan immoo jala laalu. Inni irraa fi inni jalaa yookaan inni gidduu tokko hin ta'u mitiire qotee bulaan baay'inaan as keessa waan jirtanii fi namoonni daboo hojjetan tokko tokko gidduu waan haqanii waan gurgurataniif jechuudha. Isinillee kanan gootanima. Namoonni xaafii yookaan qamadii waan tokko waatti daddabalu cirracha fa'aa akka kiiloo kaasuuf keessa kakkaa'u isa akkasii Waaqayyoo hin jaallatu. Ameen jedha taddafuma keessa. Kanaaf huruuf godhanii ilaalu. Waaqayyootu huruuf godhee si ilaalee waan baay'eetu ba'a. Ammayyee ba'a. Itti naa'imaa nama sin jedhaa jirtu Waaqayyootu si ilaalee jedhaani. Waan baay'ee ba'a jedhaani. Kanaaf jedhaan nama irratti hin dubbatiin. Namatti gaafa akkas jennu qubni meeqa gara keenya ilaalama. Qubni meeqa gara koo jira? 4. Tokkoon namatti qabne inni kun ol ilaala nan ilaalu. Meeqatu gara koo jira? 3. 3 jechuun abbaa ilmaa hafuura qulqulluudha. Ati tokkotti qabdee isaan 3 ta'anii sirratti ragaa ba'u. Ragaan immoo meeqa ragaa? 3. Mana murtiitti ragaan nama 3 ragaa. Kanaaf 3 sirra jira jechuudha. 3 sirra jira. Inni kun daanyaadha. Kun daanyaadha. Argitanii horii alaa agartaniittu yeroo namatti quba qabanii qubni 3 gara ofii ilaala. Gara ofii. 3 jechuun immoo sadan tokkummaa Waaqaati. Ragaan immoo misikkirii 3tiin ragaa. Kanaaf quba namatti hin gaanne kun qoricha dhaga nama galu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
karaa qormaataa dursanii duuchachuudha dhaadefaati karaa qormaataa duuchachuudha. Qormaanni karaa nu dhufu duuchuudha. Mana keessan yoo lolaan garuu barbaade maal gootu? Yoo lolaan manatti namuu barbaade dafanii maal godhu? Duuchuudha. Karaa qormaanni dhufu maal gochuudha dafanii? Duuchuudha. Duuchuudha. Beektu taanaan jechuudha. Teddy Jakes nama jedhamu lallabaa biyya Ameerikaa baay'ee furdaadha. Akka masfiin guutuu jechuudha baay'ee furdaadha. Seexanni yeroo hundumaa dhaqeetu Teddy Jakes sin ajjeesaa jedha. Lallabaa beekamaadha. Maal akkamitti na ajjeefta? Furdina kee kanaanan si tarsaasaa jedha. Namni kun hin kadhate Waaqayyo seexanni sin ajjeesa naan jedha. Furdina kee kanaan daadhee sin tarsaasee si ajjeesa naan jedha jedheetu Waaqayyoon gaafa kadhatu Waaqayyo kee eeyyee sirrii madhaa jedhee Waaqayyo. Sirrii ma si ajjeesaa jedheen. Maaliif? Furdina kee kana maal gochuu qabda? Qannasuu qabda. Nyaata sirreeffattu ispoortii hojjechuu qabda. Isa akkasii sumatu hojjetataa jedhee Waaqayyo. Karaa qormaataa tokko tokko ofuma keenyaa duuchachuu qabda. Ameen jettuu jiru. Ameen. Adduun kaleessa dallaa namaati sangaa baasaa ture. Gaafa Waaqayyo isa fayyisu deebi'ee sangaa jala dhaabata yoo ta'e dallaa namaa jala naannaa yoo ta'e. Sangaa furdaa laaluun sana. Namni dhugaatii dhugu mana dhugaatiitti Waaqayyo isa waame. Machooftuu kaleessaa isa waame. Haala dhaqeemaa iddoo malakkee fi lafiitti mana dhugaatii dhaqee dhaabataa oola yoo ta'e itti dhugaa. Miti joo. Eeyyee. Hiriyaa kaleessa jaalalleessa kaleessa biyya lafaa wajjin qabdan hiriyaa durbaa ta'u kan dhiiraa haa ta'u. By no means nama sana faana ooltanii bultu taanaan amalli hin deebi'a. Qaamni keenya kun akka bofaati. Bofti biyyoo tuqee jennaan lubbuun itti deebi'a. Ameen. Waan jedhu isin gala. Dhagni keenya Kiristoosii yoo qullaa'e iyyuu tasa Waaqayyoon hin fakkaanne. Dadhabaadha. Bofa gaafa ajjeesan dafanii qoraan gogaarra buusu. Muka gogaarra kaa'u. Yoo kana achi biyyoo ciniintee kaati. Dhugala. Deemee namni kaleessa dhugaatiitu dhugaa jiru tajaajilaa ta'e deebi'ee kufee dhugaatiitti maa deebi'a? Namni kaleessa ejju ejjarraa qullaa'ee dhufee waldaa galee deebi'ee lammaffaa fuudha. Sababiin isaa biyyoo tuqsiise. Lubbuutitti deebi'ee foonitti. Isin awwaalamtaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin eenyu keessa dhokateera. Waaqayyoo keessa dhokateera. Tasan taane dhokateen dhokanne kanaaf guyyaa tokko mul'ata. Gaafa waamame yeeyyii turre yeeyyiin dhufee mana Waaqayyoo ga'e hoolaa ta'an. Takka amalii yeeyyiinuu keessaa ba'uu danda'a. Nu galaa waan hin jechaa jiru. Kaalkuleeshinii ta'e yoo ta'e dhibama. Kanaafi karaa qormaataa maal gochuudha? Hiriyaa kaleessaa baqachuu. Hiriyaa mana dhugaatiitti si harkisu baqachuu. Hiriyaa ejjetti si harkisu baqachuu. Hiriyaa kottuu nanna jedhu baqachuu. Itti hiikkachuudha. Ameen. Harka raasaatii arraa booda jedhamee dubbatadha. Hiriyaa kaleessaarraa hiikkadheera jedha. Shilii dhaabeessa taa'ee nama hamatu wajjin namatti dhiyeessa. Ameen. Yeroo walitti qabamtan dubbii Waaqayyo wajjin haasa'a. Waaqayyo akkas jedheedha wajjin haasa'a. Sagalee Waaqayyo ol gaafadha. Haleluuyaa. Warri Waaqayyoon sodaatan utuu isaan walii wajjin dubbatanii Waaqayyo isaan dhaggeeffata. Lijaas keessa lijaas boqonnaa 3:6 warri Waaqayyoon sodaatan utuu isaan walii wajjin haasa'an haasa'aati wajjin haasa'u teessee buna irratti Waaqayyo hin dhaggeeffata. Argitanii? Waa'ee Waaqayyo haasa'u taanaan Waaqayyo sin dhaggeeffata. Hambiraa haasa'u taanaan seexanni si dhaggeeffata. Seexanni immoo dubbii namaa qabbalala. Edaa isa kanatti dabaladhu qaba. Elaa kanatti dabali kaasiin jedha dhufe. Itti farsa dhufee duba. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Qormaata dura maalaa godhu naasee qormaata keessattu gaafa qormaanni dhufee nurra geeru maal godhu ishee kana dafee dubbadha. Gaafa qormaanni nurra geeru maalaa godhu Phaawulos isanni nuun jedhe sana Qorontoos duraa boqonnaa 10:13 jalqaba dubbisnee kaane sana achirra dhaabadhee tokko lamaan isinii guyyaala daddafee isinii kadhadha waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Elaa akkas jedhe.
qormaani namatti hin dhufne qormaati namatti dhufee hin beekne isinirraa hin geenye yookaan isinitti hin dhufneedha jalqaba. Mee wal qabaati qormaani namatti hin dhufne jedhaani. Sittis hin dhufu jedhaani. Qormaata kaleessa ture salphas deebi'ee dhufe. Qormaanni biyyarra hin jirre sirra hin geenye. Namoonni tokko tokko kan koo adda. Qormaanni koo adda. Namootarraa adda kan koo. Hankoommaan liyyuudha. Qormaanni liyyuun hin jiru. Ari'amuu yoo ta'e Daawit caalaa namni ari'ame hin jiru. Dhugaan isaa jalaa dhokachuu yoo ta'e Yoosef caalaa namni dhugaa dhabe hin jiru. Gaddaaf kisaaraa yoo ta'e Iyyoob caalaa namni kisaare hin jiru. Ameen. Qormaanni biyyatti hin dhufne nutti. Kanuma abboonni ittiin qoramanii qoramaa jirtanis. Kanaaf gabba jedhaa ta'a Waaqayyo. Haalleluuyaa. Ameen. Nyaata keessaa fandishaa waan jedhamu beektu. Fandishaani otuu eelee irra kaanii sochoosan hin teessifamu. Maal taati? Haadhoftee dhumti. Akka isheen xaaxomtee dhumneef akka isheen sirriitti bishaattuuf maal godhu? Itti qadaatu. Zayitii kee akkaanii maal godhu? Itti qadaatu. Achi ol utaaltee gaddeebitti, ol utaaltee gaddeebitti, achi gaddeebitti. Waaqayyo sitti qadaadee si guddifataa jira. Ameen. Gab jedhii taa'eef Waaqayyoof. Ameen. Ameen. Hankoo adda jettee dhuguu taanii utuu sirraa baname facaatee duuta. Kanaaf Waaqayyotti qadaadha. Akka ati naqnaq hin jennetti sitti qadaadee si ka'a. Hansaa bakka. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf qormaati biyyatti hin dhufne isinitti dhufee hin beeku. Kanaaf gab jedhaa nuun jedheera. Gab jedhaa ta'a. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo Adaamiif agamsa ollaadhumatti uume. Waluma biratti uume. Kanaaf jarri lamaan wal bukkeedha mana waan qabaniif gaaf tokko tokko walitti bu'u. Gaafa maalii walitti bu'u? Gaafa qilleensa. Qilleensi dhufee gaafa akkas jedhu. Agamsi maal ta'a? Akka jedhee dhaqee dubbisee deebi'a. Isa booda isheen immoo boo'ichatti kaati. Ammas turee immoo akkas gaafa deebi'u gamanaan immoo cakkoodhaaf. Yaa Waaqayyo. Natti ka'e yaa Waaqayyo. Waaqayyo cakna godhee nu kadhachiisa galata isaa. Ollaa caksi godhu si bira kaa'e. Waajjira kee sii kaa'e. Maasaa kee bira sii kaa'e. Jilbeenfatte yaa Waaqayyo. Dhala fudha yaa Waaqayyo. Sumatu jira argi ka yaa Waaqayyo. Hin kadhatta gaafas. Waaqayyo waan cakkoonu nuu kenneera. Dire Phaawulosiifi akkan oluuf hin tulle maaltu kennamee jedhe. Isa lammaffaa Qorontoos 12:7 kaase. Phaawulos mul'ata guddaan arge jedhe miti. Mul'ata guddaa arge. Samaayi sadaffaatti ol butame jedhe. Ofuma isaati jedhu namoonni waan ta'e. Dhaqee arge waan achirra jiru. Dinqii arge. Argee ka'eetu akkan kanaa ol of hin qabne natu caala akkan hin jenneefi ergamaan seexana biraa natti ergame. Waraansi tokko dhufee maal na godha jedhee na waraana. Yeroo inni annaman caala jedhu waraansichi maal godha? Caak godha. Yaa Phaawulosatti nama jedha. Ofiin tulii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoota tokko tokkoof galaan jedha. Gaafa isin of tuuluu barbaaddan Waaqayyo caksi godha. Dhukkubaan dhufee, lolaan dhufee, rakkinaan dhufee, mana hidhaa ergee, nama sirratti kaase cakka. Ameen haalleluuyaa. Gaafa sana hirrifatta. Namni limmoo waraanu dafee hirrifata waan ta'e hirrifatee kadhata jechuudha. Phaawulosin nama sanaa ga'u guyyaa namoota meeqa dinqii garaa garaa gochaa oole galgala immoo kabalannee mana hidhaa gula. Kun waraansa dhufee. Hojii guddaa namni sun naan ta'e moo yaa Waaqayyo? Du'aan harkatti fayyee moo yaa Waaqayyo? Akkamitti mana hidhaa bulan jedhu. Ati nama hidhaa Waaqayyo. Buli mana hidhaa. Galanni isaaf haa ta'u. Dhukkuba nuu kennee, waraansa nuu kennee, mana isaa keessa nu jiraachisee galanni isaaf haa ta'u. Tokko tokko waan fayyuu dhuftaniifi
yeroo akkasii gammaddan. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Si dhabuun barbaadu yoo fayyaa taateen badda waan ta'eef. Namoota lamatu kadhannaa kadhate. Tajaajiltoota baadiyyaa dhaqanii tajaajilu. Baadiyyaa keessa jooruu lama ta'anii jilbeenfatanii soomaaf sagalee kadhatu. Yaa Waaqayyo konkolaataa nuu kenni. Bakka miillaan deemuun nuuf fisiise yaa Waaqayyo konkolaataa nuu kenni. Dirqama Waaqayyoon kadhatu naa. Waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'ee isa tokkoof kennee isa tokko dhawwate. Wal faana kadhatan. Inni sun hin boo'ee inni konkolaataa dhabe yaa Waaqayyo isaaf laattee na dhawwatte maali? Maali yaa Waaqayyo harki kee qaba? Waaqayyo akka jedhe yaa nama nana dhaga'e jedhe Waaqayyo. Yoon si kenne ati hin badda. Konkolaataa kee fudhatte. Yoon si dhawwadhe yoon isa sana dhawwadhe immoo inni immoo na jalaa bade. Waaqayyo naa kennuu dide jedhee badanni immoo. Ati immoo hin dandeessaa lafa deebi. Inni immoo hin danda'u konkolaataa isaa fudhateera. Waaqayyo sirriidha. Waaqayyo hiriyaa keetiif balbala banee si dhawwate Waaqayyo sirriidha. Ollaa kee badhaasee si dhawwate Waaqayyo sirriidha. Gaafa inni sun nagaa burraaqee galu ati immoo dhukkubsataa deemta Waaqayyo sirriidha. Ni dubbadha Waaqayyo sirriidha jedha. Waaqayyo sirriidha jedhu. Kan biraa Waaqayyo humna keessan gararraa isin hin qoru jedha. Humna keessan gararraa Waaqayyo isin hin qoru. Mee dhaabadhaati harka keessan qoru facaasaati Waaqayyo humna koo gararraa nan qoru jedha. Waaqayyo humna koo gararraa nan qoru. Dudubbadhaame Waaqayyo jedha. Waaqayyo humna koo gararraa nan qoru jedha. Ameen haleluuyaa. Haleluuyaa jedha ta'a. Waaqayyo humna keenya gararraa nun qoru. Kiiloo amantii kee garasitti Waaqayyo siin qoru. Rakkinatti baachuun dandeenya Waaqayyo sirran kaa'u. Waaqayyo qorumsa gaafa fidu saggoo kee ilaalee fida. Ameen. Waaqayyo gaafa rakkina fidu mucaan koo hin baata moo hin baatu jedhee fida Waaqayyo. Waaqayyo qorumsa humnaa olii namarra hin kaa'u. Galanni isaaf haa ta'u. Hamma amantii kee qoramta. Ameen jedhaaka. Hamma amantii keenyaa qoramna. Sadaffaa irratti qorumsa keessatti akka dandeessan isin godha. Qorumsa keessatti akka dandeessan isin godha. Isin kana qaxxuruutti nu badha. Yesuus gooftaadha. Qorumsa keessatti dhaabannee akka tajaajilu kan nu godhu, qorumsa kee dhaabannee akka waaqeffannu kan godhu ayyaana Waaqayyooti. Waa tokkos fakkeenya tokkos isinii kaa'ala. Namni ilkaan buqqifatu jalqaba marfee waraana miti marfee maalii waraanama? Maadansa waraana. Namni garaa baqaffatu jalqaba marfee maalii fudhata? Marfee maadansa fudhata. Maadansa kuni akka dhukkubbiin ittiin dhaga'amne godha. Edda marfee kana waraananii namicha hajoochanii booda namicha gaafa qalan ittiin dhaga'amu. Na dhaggeeffadhaa sirriitti gaafa rakkinni dhufu rakkina sana kan baatu rakkina sana kan gitu Waaqayyo ayyaana sii dabala. Harka kaafadhaa Waaqayyo ayyaana sii dabala. Ayyaana qorumsa kee dhaabate haleluuyaa jedhu Waaqayyo sii laata. Egaa qorumsa keessa dhaabattee akka faarfattu kan si godhu Waaqayyo ayyaana isaa sii dabala. Ameen haleluuyaa. Waaqayyo ayyaana naa dabala jedhadhaas. Ameen 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 ameen. Akkamitti dandeessa dhukkuba sana akkamitti dandeessa tajaajilta akkamitti dandeessa mali rakkina raawwatta ayyaanni Waaqayyo si golbooba. Surraa Waaqayyo si golbooba. Akkamitti kana dandeessee jiraata rakkina sana hundumaa ayyaana Waaqayyootu si golkee jira. Ameen haleluuyaa. Ayyaanni Waaqayyo si dandeessisa. Hammamiyyuu haa baay'atu rakkinni hammamiyyuu haa baay'atu qorumsi ayyaanni Waaqayyo utubee si dhaaba. Ameen 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 ameen. Rakkina tokko koo gaafa nuti irraa hafnan seenu dhuguma kanarraa nan afaan dhuguma kana keessa nan ce'aa danda'e dhuguma kana keessa nan ba'a ma'aati rakkina hamma kana nan danda'a eeyyee hin dandeessa ayyaanni Waaqayyo si gargaara. Yeroo qormaanii dhufu yaadaasin ayyaanatu nu baay'ata. Galanni isaaf haa ta'u. Qorumsi baay'ee nutti hammaatee as goruu achi goruu gaafa dadhabnu garuu achuma keessa manuu dhaaba Waaqayyo. Qorumsa akka abiddaa gubu keessa
nama dhaaba Waaqayyo. Ayyaanni isaa sii baay'ata. Dhumarratti akkeedha karaa isin ittiin baatan Waaqayyo isiniif kenna. Ameen 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 ameen. Karaa ati ittiin mana hidhaatii baatu, karaa ati ittiin dhukkuba keessaa baatu, karaa ati ittiin rakkina keessaa baatu Waaqayyo sii qopheessa. Dubbadhaa Waaqayyo karaa naa qaba jedhaa. Amma sinii kadhachuufan jedha Waaqayyo karaa qabaa jedha. Karaa ittiin ceetu Waaqayyo qopheesseera. Riqicha ittiin ceetu Waaqayyo qopheesseera. Karaa ati ittiin rakkina kee baatu Waaqayyo qopheessaa jira. Waaqayyo nama siif kaasaa jira. Waaqayyo karaa saaqaa jira. Waaqayyo balbaloota banaa jira. Waa'ee keetiif karaan qophaa'aa jira. Ameen 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 ameen. Yoo karaan cufame Waaqayyotti cufamu. Yoo karaan isin hin jiru ta'e Waaqayyo sirraan karaa qaba. Yoo sirraan cufame Waaqayyo sirraan karaa qaba. Waaqayyo karaa sii qaba. Dubbatattuu ne jabaattee Waaqayyo karaa naa qaba jedha. Karaan ittiin keessaa bahu karaan jira jedha guddisaan. Rakkina keessa jirta Waaqayyo karaa qaba. Gidiraa kee jirta Waaqayyo karaa qaba. Lola keessa jirta Waaqayyo karaa qaba. Balbala sitti cufame Waaqayyo karaa qaba. Tajaajilaaf karaa dhabdee Waaqayyo karaa qaba. Waaqayyo abidda keessa karaa qaba. Waaqayyo galaana keessa karaa qaba. Waaqayyo qilleensa irra karaa qaba. Waaqayyo afaan bineensaa keessaanuu karaa qaba. Waaqayyo karaa qaba. Karaa ittiin gara kee dhufu qaba Waaqayyo. Karaa ittiin mana kee daawwatu qaba Waaqayyo. Karaa ittiin si ilaalu qaba Waaqayyo. Karaa ittiin lafaa si kaasu qaba Waaqayyo. Waaqayyo karaa naa qaba jedha defaatu. Waaqayyo karaa si qaba. Cufaa yoo fakkaate iyyuu Waaqayyo karaa qaba. Dukkana yoo fakkaate iyyuu Waaqayyo karaa qaba. Waan hin bariine yoo fakkaate Waaqayyo karaa qaba. Waaqayyo karaa si qaba. Waaqayyo karaa si qaba. Gidira amma kee jirtu keessa, rakkina amma kee jirtu keessa, qoraattii amma kee jirtu keessa, karaa ittiin utaaltee baatu Waaqayyo karaa qaba. Oh hallelujah. Waaqayyo karaa si qaba. Waaqayyo balbaloota si qaba. Waaqayyo nama si kaasa. Waaqayyo nama si barbaadu si kaasa. Nama haalota si mijeessu Waaqayyo si kaasa. Waaqayyo karaa si qaba. Hingattiin Waaqayyo karaa qaba. Shimbooyi Waaqayyo karaa qaba. Naan darbu naafoon jedhii Waaqayyo karaa qaba. Naan koopparana naadhuma jedhii Waaqayyo karaa qaba. Waaqayyo karaa si qaba. Ameen hallelujah. Gaafa bartootatti bubbeen ka'e Yesuus waan hin deeman irra deema. Bishaan irra deema gara isaanii dhaqe jedha. Ameen 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 ameen. Dukkana keessa bishaan irra deemaa dhufe Yesuus. Dukkanicha keessaa dhufe Yesuus. Bubbee nama raasu keessaa Yesuus deemaa dhufe. Gara kee deemaa haa dhufu ilmi Waaqayyo. Gara kee deemaa haa dhufu ilmi Waaqayyo. Karaa qaba Yesuus karaa qaba. Siif karaa qaba. Cufamee nafu karaa sii qaba Waaqayyo. Cufamee nafu waa'een kee. Kanaanii nafu waa'een kee. Awwaalamee nafu seenaan kee. Waaqayyo karaa qaba. Karaa ittiin lafaa si kaasu Waaqayyo qaba. Waaqayyo